Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arraan tana viidiyoo addaa takkaanin isiniif dhufe keessummaa guddaa fi kabajamaa tokkootu na waliin jira. Laata keessummaan keenya irraa kun eenyu? Hanganumatti yoo na faana turtan barumsa ajaa'ibaatii viidiyoo kanarraa argattan. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf immoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasee ture keessummaan keenya irraa dubartii cimtuu takka qabsooytuu fi falmattuu mirga dhala namaati. Hooggantuu waraanaa gameettii sabaati. Nama umrii ishii daa'imummaatiin saba ishiitiif gaara seentee fi umrii ishii ijoollummaa bosona keessatti dabarsiteedha. Nama ofii dhokatee saba ishii mul'isuuf umrii guutuu qabsaa'eedha. Dubartummaan osoo hin daangessin lubbuu ofii laattee bilisummaa saba ishiitiif jiraatte. Saba ofii jiraachisuuf ofii du'a filatte. Waan dhiirti hedduun sodaatte milkeessite. Dubartiin dhiiraa walqixa tahuu saba kana qofa osoo hin tahin addunyaadhaaf ragaa taate. Waan ishirraa eegamu ol hojjette. Dubartoota qofaa miti dhiirota hedduudhaaf fakkeenya guddaa taate. Onnee itti hortee hamileedhaas nuuf taate. Kabajaa ofirraan tarkaanfattee kabajaa nutti horte. Turtii gabaabduu harmee teenya waliin goonu kanarraa waa hedduu akka barattan abdii guutuun qaba. Ammallee nu faana tura. Tolegaa yaamicha kiyya kabajjee yeroo ta'e qaalii tana aarsaa gootee asitti na argamuu keeteef hedduu takka galatoomi. Sinilleen na kabajjanii asitti na dubbisuu keessaniif hedduu takka na galatoomaan isiniin jedha. Tolegaa yeroonis ramadaana ta'uu waliin baga ramadaana kanaan sigee ramadaan kariim. Walumaanuu warra baranaa kabara hegereen waa godhu warra nagaa lafaa fuudhee nagaa lafa kaa'u rabbiin waa godhu. Tole mee harmee namni hedduun isin beeka jalqaba irratti mee hoggan dubbadhugaa isin immoo siyoon injee wayqirjaa. Laa maa wanni takkalleen hin jiru kuma feete jettu sumaan qabu. Tole sirra laaluwan. Tole inshallah meegaa namni hedduun si beekaa namni keessattuu namni Oromoo ta'ee namni isin beekne waan jiru natti hin fakkaatu. Ammoo gaafiif deebii keenya kanaaf akka tolutti mee maqaa fi bakka dhaloota irraa kaanu. Maqaan kiyyaa Araggaatu Roobaati. Iddoon dhaloota kiyyaa Oromiyaadha. Kutaan Harargeedha. Harargee Jiddugalaa aanaa Malkaa Balloo bara dargii aanaan isaatis magaaluma Malkaa Ballooti lolahaa jechuudha. Yeroo ammaan tana kan ammoo aanaan isaa Jaaja Araddaan Haqa Mul'is jedhamti. Tole hedduu galatoomi. Namni hedduun gaa Oromoon guutuun akka beektutti nama qabsaawaa saba kanaaf yeroo dheertuu qabsaa'ee sadarkaa garagaratti waraana bilisummaa Oromoo keessatti waan hedduu hojjechaa ture akka taate daawwattoota keenya fi Oromoon guutuun ni beekti. Mee gara qabsoo kanaa umrii meeqatti dabalamte? Akkamitti ammoo qabsoo tanatti dubartii ta'uudha waliin akkamitti gara qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti dabalamuu dandeessa? Akka itti qabsoo kanatti gartee gara qabsoo kanaa dhufuu dandeenye maaliif jennaan Oromoon haqa dhabee biyya dhabee mirga isaa dhabee mirga isaa kadhabe kana haadha abbaa keenyarraa dhagahuun dhaaluudhaan roorroo saba keenyarra jirtuuf roorroo saba keenyarra geessurraa ka'uudhaan nuti warri ari'ee qabuu dandeenyu dheessines bahuu dandeenyu gara qabsootti dabalamne jechuu gara qabsootti dhufne. Umrii kiyya immoo an waggaa 13 jira yeroon qabsoo keessa dhufu hin baalleekne dhaamtu hormaatis hin baafne waan hundaa'uu ergaan gartee qabsoo san keessa seeneen waa hundaa'uu rakkee jechuudha. Tole ilaalchi namni dubartootaaf qabu gaafa maal fakkaata? Dubartoota hedduun gara eenyu fakkeenya godhatteeti gara qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti dhufte? Fakkeenyaaf dubartoonni yeroo hedduu akka dhiiraa gad ta'anitti waan laalamuuf jecha sadarkaa waraana ta'anii gaara seenutti dubartiin kaka'umsa eenyu siite? Wanti kaka'umsanuu ta'e tokko roorroon saba keenyarra jirtu miidhaa diinni ummata keenya irratti raawwatu miidhaan irratti ummata keenya irratti abboodhan keenya akaakilee keenya irratti geggeeffamaa ture
kan lammadaa immoo wanti na kakaasee gartee anilleen akkaan qabsoo gara qabsootti dhufu na kakaase tokko roorroodha. Lammada immoo jaallan kiyya kana dura dirree qabsoo san keessa jiru jira. Isaan san keessa nama akka jaal Ibsituu Magarsaa iddoon dhaloota isii karaa Cirooti. Kan lammadaa nama Saartuu jedhamu faadhaatu nu dura qabsoo san keessa jira. Nama akka jaal Juukii Bareentoo faa dhalootaan Oromoo Wallooti. Abbootiin isaanii biyya Walloorraa diinni kaasee naannoo Harargee Haramayaa qubatanii otoo achi jiranii isin barattuu yuunivarsiitii Haramayaati qabsootti hidhamte. Nama beekumsaas qabu, nama bifaanillee nurra bareedu qabsootti dabalamtee achi keessa jirti. Isaanuma jaallanuma kana laaluudhaan anis maafiin taa'aa qooda na barbaachisu tokko anis waan hin danda'u takka saba kiyyaaf gumaachuun qaba yeroo humna kana qabutti jee gara qabsootti hidhame jechuudha. Dubartiin tahanii waan dhiirti hedduun sodaattu gaara seenanii waan hedduu milkeessanii saba kanaaf aarsaa kennuun hangam takka akka cimaa ta'e namni hundi tilmaamuun itti ulfaatu. So mee dubartii fi qabsaa ta'anii gaara seenuun kun akkamitti ilaalama? Ilaalchi nuti dubartiidhaaf qabnu keessattuu naannoo baadiyyaa nuti itti dhalannee fi biyyoota teenya guutuu keessattuu dubartii akka waan dhiiraa gad taatetti ilaalanii kanaan waliin mee qabsootuu ta'uu fi dubartii ta'uun wal cinatti akkamitti ilaalama yeroo itti qabsoo keessa turtetti? Dhuguma rabbitti kun osoo nuti nama dhalootaan baadiyyaa keessa jiru fi magaalaa keessa jiru osoo hin ta'in addunyummaan tunuu dubartii akka nama namaa gadii takkatti laalaa turte. Yeroo ammaa kana garuu jijjiiramni hojii dubartoonni hojjetanirraa jijjiiramni dhufaa jira. Ka dhufee arginees ni jira. Ka hojii keenyaan itti geenyees ni jira jechuudha. Dabree immoo nuti dhalootaan Afrikaa waan taaneef Afrikaa keessa waan jirruuf dammaqinni fi hubannoon uummata keenya Afrikaa keessa immoo nuti Itoophiyaa keessa waan jirruuf dubartiin miila namaa dhiitu miila namarraa dhiitu tanuma qoonquma qofa gootee qoonquma qofa nama kennitu tanuma ilmaanuma qofa dhaltee guddiftu akka meeshaatti itti fayyadaman nitti akkasitti lakkaa'amte hawaasuma keessattuu Afrikaa keessatti dabree Afrikaa san keessaa immoo Itoophiyaa keessatti akka itti ilaalamtu kanuma waliin beenu jechuun hundi keenya akka nama namaa gadii takkatti akka nama waan takkallee hojii hawaasummaa tana keessatti illee bu'aa takkallee hin qabne takkatti ilaalamti. Garuu ba'aan guddoo fi hojiin dubartiin hojjettu ilmoo guddisti mataa abbuma manaa sanuu yoo dubartiin gartee jabduun takka bira hin jiraatin wajjin jiraatin waliin bultii san hin jaarin abbummaan manaa sun dadhabaa ta'a jechuudha. Kanaaf hojiin gurguddoon jiruun hawaasaa karaa barumsaa karaa qulqullina fayyaallee karaa nyaataaf dhugaatitti illee dubartiin waa hedduu dirqama guddaa qabdi jechuu hawaasa tokkoo fi kan hundaa'u namni beekuuf hin jiru jechuu akkuma nama namaa gadi lakkaa'amti. Dabree immoo nuti gaa Afrikaa keessaa Itoophiyaa keessa jirra. Itoophiyaa keessaa immoo dammaqinni hawaasa keenyaa gaxaanaadha jechuu. Kaataan dhiirti teenya ittiin hubattu ittiin ulaaltu daran dadhabaa kufaadha jechuu gadi jechuu. Akkasuma dirree qabsoo san keessaas yeroo dhufne jaallan keenya ka dirree qabsoo san keessa wajjin seennee battala dirree lolaa sanarratti qooda wajji fudhannu maal godhuu dandeessanii ba'aa ba'atuun dandeessanii deemtanii dirree lolarra dhayxanii dhukaaftanii ajjeeftanii madeessuun dandeessanii qawwee akkatti qabattanii beeytanii nuun jedhanii nu tuffataa turan. Haa ta'u garuu nuti jabaanneet hojiidhaan jaallan keenyallee warri nu dura dammaqina qaban barnoota qaban warri akka jaal Burisoo Boruufaa warri akka jaal Guutamaa Hawaasfaa warri akka jaal Nadhii Gammadaa Kunfaan ni jiran namoonni hedduun warra akka jaal Elemoo Leencoo Elemoo faa jira Turee Willoo faa jira Jiisaa Ciibsaa faa jira jaallan keenya ka dubartootaa akka jaal Juuqii akka jaal Saartuu kun hundinuu waan baratan takka waan beekan takka nu barsiisuun nuti falmachuu qabna waan jiru akkanatti falmachuu qabdanii isin nama akkanaati isin nama akkanaati jedhanii matuma keenyaafuu tuffataa ture waan dandeenyu nutti hin fakkaanne isaanii wajjin qawwee hidhannoo qabannee dirree lolaa sanarra dhaynee diina keenya laallannee itti dhukaafnee ajjeefnaa jennee yaanneen beenu garuu yeroo dhaynee achi keessa seennee hojiidhaan hojjennu akka waan hundaa'u godhuu dandeenyu akka dhiiraa tokkotti waa'uma hundaa'u
hojjannee hojjechiisuus akka dandeenyu. Fakkeenya yeroo nuti gartee gara hoogganummaattis ol dhufne akkamitti nu dura dhaabbattee dubartiin nu hoogganti faa ja'anii dhiirti teenya nu tuffachuu ture. Mee hooggantummaan sadarkaa akkam firra turte mee gaafsan? Ani dhaaba san keessatti gaa dhaabni sun dhaaba riphee lolaadhaa, dhaaba gureellaadhaa. Sadarkaa akkanaa jennee qabaatu baannus haga keenyatti sadarkaa ni qaba. Fakkeenyaa saayilii ajajuu dandeessaa, muraasa ajajuu dandeessaa, nama gartee 50 irraa haga 60 jechuun muraasni saayiliin nama 16 irraa haga 20 ajajuu dandeessaa, achumaan buttaas ajajuu dandeessaa, achumaan birgeedii kajamu kana gubbaa kajamu kana hundaa'u ajajuu dandeessa. Waa'ee gartee loojistik, waa'ee diinagdeetis warra diinagdee sanillee qabdee ajajuu dandeessaa. Dabree waa'ee fayyaa irrattis warra fayyaa sanii fi nama dhukkubsatu sanillee hunda isaaniitu taliiddee wal'aantee ajajuu dandeessa. Fakkeenyaan hunda dalagaatiin ture. Waa'ee loojistik irrallee dalagee, waa'ee gartee hooggantummaa waraanaa dirree lolaa irratti waraana tokko dirree lolaa geessitee lolchiiftee isaan nayitee isaan baaftaa hamadaa akkami fuutaa haduu akkamitti awwaallattaa kan hunda dirqama kan hundaa'u baheen jira raawwadheen jira. Tole gaafa hooggansarra jirtu kana warra dhiiratii fi dubartillee walumaan ajajjan waan ta'eef gartee waraanummaa miseensa waraana keessanii kun akkamitti hooggantummaa keessan kana laala tuffii jiramoo? Gadaantummaa akka waan dubartiin dhiiraa gattaatetti wallaaluun takka ni jirti. Ni jirti. Maaliif hawaasa kana keessa deemee namni kun hundinuu nuti hundinuu hawaasa san keessa dhayne nuti mootummaan keenya if tuffannaa akka isaanitti hagam takka nuti gartee onnee qabaannee isaan kana taliguu dandeenya. Akkamitti isaan dura dhaabban akka isaanitti nu laalan sanirraa matuma keenyaa if tuffachuu ture. Haa ta'u garuu if jabeessinee godhuun danda'a jennee jaallan keenyallee abdii waan horaniif jecha ifii keenyaafis hujiidhaan jechuu shaakalaan fakkii akka isaan itti gartee wal ajajanii fi nullee ajajan san barachuun mooxeeffachuun lammada kanama kan hunda waan kan hunda adda si baasu jabaa gartee si dura dhaabbatee si tuffatee namaa gaditti illee si laalu hujiirratti hujii hojjetta. Hujii ati hojjettu waan hojjettu sanarratti inni sii gatta'uu danda'a. Dadhabaa ta'uu danda'a inni. Battala lolaa keessa galtee yeroo rasaasa dhukaaftu ibiddi lolaa yeroo sirrabbu yeroo baasuudhaan si darbamu yeroo girnoof gartee dhukaa'u achi keessatti namni ilmi namaa kun wal caala. Ilmi namaa bakka kana keessatti tuffii isaan nu qaban san hujiidhaan garsiisne jechuudha. Hujiidhaan dirree lolaa san keessattis jabaannee yoo isaan laallataniidhaan laallannee dhooynee yoo isaan gartee madoo fudhatan madoo wajjin baannee fuunee yoo du'e jiraate du'aa sanillee waliin awwaallannee rakkoo bal'oo hunda beela dheebuu aduu akka isaan obsanitti nuti osoo rakkoon teenyallee nuti akka dubartiin rakkoo qabdu qabdi. Sa'aa rakkoo teenya sanillee nuti akkuma isaanii taanee ciniinnannee keessa qaxxaamurreeti isaanillee hoogganuu dandeenya jechuudha. Hujiidhaan. Okay. Mee jireenya kee kaa'ati qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turtee fi jireenyuma kee guutuu keessattuu ati dubartii ta'uudhaan rakkoon sirra geesse silaan dhiiratee wanni akkanaa nama mudattuu wanni jettu ni jirti addatti dubartii ta'uu kee qofaan dhiibbaan sirra geesse ni jirti. Wallaahi an akka ijoollummaan hin dirree qabsoo san keessa dhaqee ijoollummaati keessanii shaakalaatiin dhufee ol guddataa dhufee barataatiin dhufee jechuu barnootaan qalamaan barataa himinaan barataa dhufee an akka dubartummaa kiyyatti maaliif jennaan an ijoollee badda daree gammoojjitti gaxaantu warri keenya cinaa tokkoon ni qota cinaa tokkoon ni tiffata daa'ima qabaa dhadhaa qabaa fooniin nyaadhaa dhadhaan nyaadhaa daa'imaan nyaadhaa bara gaanuti ijoollee san keessatti amma waan jiru wanni sun hundinuu humnaas niin qabaa fayyaan qabaa dhibeen qabu kanaaf takkaa guyyaa takkallee namni na biraa dheessee baha namni na biraa ari'ee qaba yoo isaan dura fiigee san keessatti isaan onneeti keessatti hoggaa ariinu sanillee an isaan caalee isaan dura qabuun qaba jeetiin waan hujiin if garsiisuu barbaadu isa na tuffatu san amansiisuu waan hin barbaadu hujiin amansiisuu waan hin barbaadu jecha yeroo san keessatti illee onneen godhadha jechuudha.
yeroo waa diina ari'u yeroo immoo teenyee rasaasa dhukaafnu laalladhee dhawu rannaa eegi ati rannaa laali yaala balu rannaa laali san irratti hunoo laali bel lafaan dha'ee harkisiisee jechuudha. Akkasitti amansiisaa waan wanti jaadu an takkaa dirree qabsoo san keessatti akka dubartummaa kiyyaan dhiiraa gaditti if laaleen beeku. Wanni immoo dubartummaa kiyyaan na mudates rakkoon na mudatte osoon dhiira ta'e jee wanni an hawwe hin jiru. Maaliif jennaan an rabbiin na uumaa inni naa olii naa kanne ittiin boona nin jaaladhaa nin wanti kiyya saniif ka inni na uume san itti booneetiin ani immoo hojiiniif jabeessee gargaarsa isa godhadhee waa hundaa irraa ana jechuudha. Tolee hedduu gaariidha. Mee erga qabsoo tana dhiiftee hawaasa keessatti as deebitee ilaalchi namni gartee hawaasni nama qabsoorraa as deebi'e kana ilaalchi inni qabuuf khabiraati. Dubartii ta'anii ammoo waraana keessa yeroo dheertuu turanii ugaa as deebi'an ilaalchi hawaasni sii qabu akka dubartii keessaa nama hamaa tokkotti nama laaluufaa jira. Dubartiin amata dila kana gaara turtee waan dila kana hojjechaa turte akka dubartii hamtuu tokko nama gartee wanti jabaatu tokkotti laaluufaa jira. Gaafa hawaasa keessatti as deebitu hawaasni akkamsi simate? Hawaasni gaa qabsaa isaaf qabsaa'uu kiyyaaf akka bareedan na simata na jaalata. Haa ta'u garuu raggaatuun jabduudha. Ilmoo yoo gartee hafuunee ilmoo irraa dhalu taate ilmoo jabduu takka dhaltii waan je'uun natti as deeman. Garuu immoo isiin tun nama waraanaati nama waraana keessa ture nama gartee wantiiti gaa harka faan nu dhooyte gaa karaateedhaan nu dhooyte nu faadhiitte waan biraa faan nu gooti jedhanii na sodaatan. Na sodaatan. Bootun dhiifteen lafatti si darbiti. Abootun morma keessa dhooyteen lafatti si darbiti. Faa namnummaan silaa natti as deemu sunu abootun dhooyteen lafa yoo na darbiteen beekaa hin danda'u. Takka ammoo xiyyitumaa fudhattee yoo gartee na keessa buufteen beekaa. Faa jaaniituma sodaatanii akkuma dhufanitti gwaana bira dhufanii fuula kiyyana laalaniituma kaanii faan irra deeman. Walitti hogguu himan ammoo duubaa namni naa hima jechuudha. Akkasitti garuu haa ta'u nuti abbaan mana kiyyallee nama qabsoorra ture. Nama maalummaa oromummaa beeku. Aboogaa nutis isin malee hin qabnu hawaasni illee gaa akkatti nu laaluu jira. Hayyee jeeniitumaan bofni beeyta akkananiif marutti namni nam maruu jejan abbaaf mara jee akkasumattiif mammarree haga ammaa alhamdulillaahi abbaa manaatiin wajjis nagaan ilmaanii soranne nagaan jiraachaa jirra. Ammallee rabbi umrii sinaa dheeressu. Aamin aamin. Meegaa harmee teenya ati nama qabsoo tana keessatti waan hedduu hojjetee hawaasa kana gartee bilisummaatti baasuudhaaf waan hedduu takka hanga lubbuu ofii ibiddaaf kannanii lolutti nama waan hedduu keessa dabre. Dubartummaan osoo sin daangessin waan hedduu takka akka hojjette sabni kun guutuu ragaadha. Saba qofa osoo hin taane diinilleen nama ragaa ba'eefi. So mee dubartoota amma lafaa dhufaa jiran kana ka dubartummaa sababa dubartii ta'uu isaaniitiin waan akkanaa hojjechuu hin dandeenyu jaanii sabaaf qabsaa'uu dhiiti sadarkaa mataa ofiitiif if jijjiiruu dadhabanii rakkoo garaagaraa keessa seenaa jiran kana dhaamsi ati isaaniif qabdu maali? Ijoollee xixiqqoo amma lafaa kaatu tanaaf. Dhaamsiniin dubartoota keenya akka dubartitti dhaamsiniin an qabu hawaasa keessa jirullee kan immoo waraana keessa jirullee dhaamsiniin an qabu namni tokko yoo lubbuu isii tana mo'uu danda'e waa hundaa mo'uu danda'a. Yoo lubbuu isii tana mo'in umaa mo'uu hin danda'u. Lubbuun tun waa hedduu nama gaafatti waan hedduu isiin si gaafattu san lubbuu teetana injifachuu danda'u qabda jechuu dirree qabsoo keessa ka jirulleen ka jiruu hawaasaa keessa jirulleen akkuma hundi keenyaa hubeenutti uummanni keenya gabrummaa jala jira. Gabrummallee gabrummaa irra hamtuu gabrummaa haada miila keenyarraa kaaftee hanga rifeensa mataa keenyatti nutti maratteetu haga irraa nu qabatee nu jira jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko akkuma jiruu hawaasaa keessatti murteessituu taatetti qabsoo saba tokkootiif hawaasa tokkootiifis murteessituudha jechuudha. Wanniin an isaanii dhaamu dubartoonni keenya bakka jirru ka baqannee biyya namaa keessa jirulleen ka biyya sadaffaa keessa jirulleen
kadirree lolaa keessa jiraannee battala lolaa keessa jirulleen ka jiruu hawaasaa keessa biyya teenya keessa dalagannee qotannee daldalannee hojjannee gartee hojjetaa mootummaa taanee jirulleen saba keenya kanaaf yaadu qabna. Wanni nuti godhuu hin dandeenye takkalleen hin jirtu. Waa hundarra nuti saba keenyaaf dhiira teenya caalaa saba keenyaaf murteessoodha. Dubartoonni keenya gabrummaa nurra jirtu tanaaf bakka jirru hundaa'u nuti maal godhuu dandeenya jennee mataa qaqqabannee dhallee qofa usna haamannee qofa usnee taa'uu qabna. Qabsoo keenyaaf waan godhuu dandeenyu godhuun hawaasa keenyaaf barbaachisa. Intalti takka bultii qabattee abbaa manaa tokko godhattee yeroo ta'e jiraattu keessatti ilmoo dhalti. Ilmoo isiin dhalte saniif quraana rabbii yoo qara'ellee yoo haati jabduun takka isa duuba jiraatte qara'ee waan gaarii takka irra gahuu danda'a. Yoo qara'ee barnoota saayinsii baratellee ilmi tokko yoo haati isaa isa duuba jabduun jiraatte ilmi sun qara'ee qaraatii sanillee fulla'ee nama ta'uu danda'a. Ifiifillee tole isiifillee tole sabaa fi biyyaafillee toluu danda'a jechuudha. Abbummaan manaa sunu yoo haati manaa haqotatus yoo haati manaa yeroon faxaratti kennitee hojjaatti dhaabdee bunatti dhaabdee haati manaa gadi hin baasin qotee jechuu abbaan manaa sun callaa oomishuu hin danda'u jechuudha. Ilmi sun qara'ee humaata akka fiduu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waraanni keenya ka gaara keessa jiru sunillee yoo nuti gartee dubartoonni keenya ka dirree qabsoo keessa jiru sun isaan caaluu dandeenyu qofa. Hawwii keenya hundaa'u maaliif gabrummaa nurra jirtu fedhii fi hawwii namni hin qabne hin jiru. Lubbuun tun waa meeqa barbaaddi? Bashannana hedduu feeti. Kana hundaa'u ciniinnannee irra dabruu danda'u qabnaa warri dirree qabsoo keessa jirrus dubartoonni keenya. Warri immoo biyya namaa keessa jirulleen biyyaa fi sabaa fi qabsaawaa gartee bosona jiru sanillee yaadu qabnaa bakka jirrutti. Arra yoo nuti ilma keenyaan gabbayyi qabsaa hin jin gabrummaan tun baruma baraan nurratti dhaloota dhufutti achi dabarti malee nurraan buutu jechuudha. Kanaaf wanni dhaamuuf bakka jirru jabaachuu qabnaa waan jiru qabu. Tole hedduu takka galatoomii dhaamteetti dhaamteef dubartoota keenya keessattuu ijoollee umriidhaan xixiqqoo ta'anii fi ammaan tana lafaa haa jiraniif hedduu takka akka faayidaa qabu abdii goona. So mee dubartii ta'anii biyyarraa baqatanii biyya biraa keessa jiraachuu daa'ima guddisuu biyya namaa keessatti jireenya baqattummaa kanaa wajjin akkati deemuu kana mee dubartoota keenya kan baqatanii biyya alaa jiran mee jireenyi baqattummaa kun akkamiin ilaalama dubartiidhaaf keessattuu? Jireenyi baqaa dubartiidhaaf ulfaataadha. Arra biyya namaa tammagaa baqannee keessa jiru tana keessatti namni nama baqatee as dhufe kana jiraachisaa jiru dubartoota keenya. Harka guddaa dubartoota keenya. Jiruun baqaa waa hedduu qabdi. Dubartoota keenya irratti hedduu hammaatti. Dhiira keenyaas dhugaa rakkoon numa jirti. Haa ta'u dhiirti teenya yoo uleen dhahamte malee waan biraa kataatu hin qabdu. Dubartoonni keenya deemanii dalaganii bakka dalagan tana keessatti illee rakkoo addaa jira. Mana keessa hojjetan kana keessatti warrummaa namnummaan ati hojjettuuf kunuu ka ilaalcha biraattis ilaaluu jira. Waa hedduu jira rakkootan hundaa dubartoonni keenya ciniinnatanii qabsoo godhaa jiranii wallaahi jiruun baqaa hedduu hamtuudha. Hedduu gartee dubartoota keenya irratti dhiira teenya irra dubartoota keenya irratti irra hammaatti jechuudha. Tole galatoomii meegaa gaaffii fi deebii keenya har'aa kana xumuruun dura wanni naaf hafe jettee yaaddu yoo jiraatte carraatii filadha. Gamanumaanuu ammoo dubartoota akka waan dhiiraa gad ta'anitti fi yaadanii fi dhiirota ammoo dubartiin nuu gadi waan dhiirti godhuu dandeessu hedduu godhuu hin danda'an jedhanii yaadan ati akkuma beekamu waan hedduu waan dhiirti godhuu hin dandeenye hedduu milkeessitee nutti agarsiiftee jirti. Garuu istiil nama waan akkasitti yaadutu jira. Namoota akkasiitaniif maal dhaamta? Dubartoota dhiiraa gad akka ta'anitti yaadaniif mee hamilee isaaniitiif maal dhaamtaaf? Kanarratti dabalataa wanni biraa tanaaf hafe jettee yaaddullee yoo jiraatte gamanumaan hordoftoota birraa inspaayiiriif dhaamsa dabarsiiti qophii keenya har'aa goolabne jechuudha. Gaariidha wanni gartee dhugatti dhiirti teenya ammallee wanni qabsoo keenya galma gahuu nu dhoorge wanni sadarkaa namni irra gaheerra gahuu nu dhoorge dubartoota keenya jaaruu dadhabuudha. Dubartoota keenya jaaruu danda'uu qabna.
dubartoonni keenya ifii keenyaafis jaaramuu qabna. Dhiirti teenya illee dubartoota keenya jaaruu danda'u. Dubartoota keenya qopheessuu dadhabuu keenyaatu gabrummaa nurratti hidhe jechuudha. Kanaaf warri dubartii tuffattan, dubartiin haadha teessanii, dubartiin obboleettii teessanii, dubartiin jaartii teessanii, dubartiin soddaa teessanii, kanaafuu dubartiin tuffatinaa. Dubartiin malee wanni takkalleenu akkuma ittoon soogiddaan malee hin mi'ooynetti jiruun ilma namaa takkalleenu dubartiin malee hin bareeddu, hin mi'ooytu. Oromoon hogguu makmaaktu. Ka gartee jaartiin bulchituutu anaatu jaartii bulchaaf taa'aa jette jechuudha. Immoo jaartii bulcha. Inni immoo jaartiin na bulchaaf taa'a. Anaatu jaartii bulchaaf ta'a. Jaartiin ammoo jaartiitu jaartiin bulchituutu anaa jaartii bulchaa taa'aa jedhan. Malattuu haruma fedhettuu tuffatanillee tuffatuu baatanillee beeka dhiira tana dhaluma harkaa qaba. Haruma fedhe, kaa fedhe, jabaa fedhe numa harkaa qaba. Kanaafuu harka keenya keessaas jirtanii kanaas beeytanii jabaachuu qabdanii jaarii dhiira teenyaanii rakkoon keenya immoo akka hawaasatti dadhabbiin keenya haga arraa nurra jiru gabrummaan tunillee nurra jirtuuf dubartii teenya qopheessuu, qindeessuu, dubartii teenya barsiisuu, dubartiin teenya akka namaa gadii tokko akka hin tahinitti dubartii kana fudhachuun barbaachisaadha qabsoo keenyaafis. Dubartii teenya akkasitti dubartii teenya hin tuffatinaa. Kabiraa immoo dubartiin teenya fakkeenya dubartoota addunyaa haalaallu. Dubartoota addunyaa dubartiin Hindii takka yeroo dur Ingiliz isaaniin lolaa ture maallaqa guddaa kennaniif. Maallaqa guddaa kennaniif san naan ga'u naayidaa jetteen yeroo naan ga'u naayidaa jettuun warri moo gartee qabsaa'otaan lol dura dhaabbatu sun maallaqa guddisanii deebisanii kennaniif. Maallaqa san hundaa'u fudhatteet isin osoo kaayyoo isii hin jijjiirin warra riphee lolaa sanitti ida'amtee Hindii moosistee jechuudha. Nutis akkuma isaanii sanitti dubartoota keenya kan lubbuu deebiin qabne qabsoo kanaaf kennan hedduu qabna. Akka jaaljuukii bareentoo fa'a, ka tabarnoota qabdu, tabareedomina qabdu, ka feetee heerumtee jiraachuu dandeessu lubbuu isii saba isiitiif kenniti. Takka ayyaantuu dagaafaa ta jaalalaa fi bareedominaaf weenni jennee maqaatti moggaafnee weenni jennee yaamu takka siisan fa'aa qabsoo kanaaf dabre jechuudha. Takkanaa tana fa'aa dabre. Takka kuuloo jaalataa bareedduu dheertuu lookoo san fa'aa dhabne qabsoo kanarratti takka kuulanii abroo fa'aa dhabne takka qimiyaa sufiyaan fa'aa dhabne takka waarituu waaree fa'aa dhabne qabsoo kanarratti takka darsteeraa lataa fa'aa dhabne hedduu dhabne takka dirribee jifaar fa'aa dhabne hedduu dhabne qabsoo kanarratti yeroo barattoonni keenya gartee fincilanii qabsoo godhanillee bara ammaa kana keessatti bara fincila maastar filaanii keessattillee dubartoota hedduu dhabne qabsoorratti. Kanaafuu fakkeenya kana godhannee nuti dubartoonni Oromoo ka jiru bakka jiru hundaa'u jabaachuu qabna. Qabsoo keenya bira dhaabbachuu qabna. Tole qophii kana fakkaatu asitti yeroo kee qaalii kana aarsaa gootee dhuftee asitti dhaamsa bareedaa kanaa fi muuxannoo fi mudannoo keetirraa dubartoota keenyaaf dhaamsa kana fakkaatu dhaamuu keetiif ammallee irra deebi'ee hedduu takka galatoomni siin jaa. Anilleen maqaa Oromummaatii fi miidiyaa keetii kanaan galatoomin siin jaa. Wanni arra isin irraa feenu isin arra ija teenya humna teenya takaleessanii isin abdan warri nu biraa dabran nuti riqicha taanee dildila taanee sabni keenya kan boodaa walitti haa ba'u jeen nu biraa dabre. Duuti sun nutillee nu barbaaddee nu dhabde waa nuti sanduuqa keessa lubbuu keenye asiin hin geenye guyyaa rabbi sijjeese qofa duuta. Kanaaf nutillee abdii guddaa isin irraa qabna. Nuti arra walri lubbuun qabsaa'ota sanirraa hafnee jiru isin abdan humna teenya takaleessanii jabaadhaa galatoomaa ulfaadhaan isinin jaa. Tolega illee deebi'ee ulfaadhu siin jaa. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire qophiin qabsootu jaal raggaatu roobaa harmee teenya wajjin goone tan arraa tana fakkaatti barumsa guddaa akka irraa fudhattan keessattuu dubartoonni keenya kanneen amma lafaa dhufaa jirtan barumsa guddaa akka qophii arraa kanarraa fudhattan shakkii takkallee hin qabu. Qophii tanaan wal fakkaatu tan biraatiin hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagayaan nuuf tura isin jaalannaa.